kan waraabessaa akkuma ta'e wal balleessiti ofiiseetii sin baddi beekadha. Yeroo dhiyootti wal ajjeesuuf jiru ishee kanas keessaa kutaa kaa'adha. Oppiidoon wal ajjeessanii kaa'anii akkasii godhu mana dhaatti ganaa wal naqu. Abala baluu wajjin jira abala baluu wajjin jira maaliif amma qulqulluu of fakkeessuudhaaf as keessa taa'anii warra diinaa wajjin hojjechaa ta'u warra maalii wajjin hojjechaa turan jedhu. Isa kanaan si goomsuudhaaf dhufaatti jiru jechaadha. Tooftaa kanaan dhufaatti jiru jechaadha. Walii dhuuraaf deemti ganaa wal ajjeesuudhaaf fi atakaaroon qeesee keessatti waan guddaa kaasuuf deemti warri oppiidoo gaafa jennee namni badaa gurratti laatiin jiru. Amma waa'ee taa'ee jedhamu afarsuu ajandaa godhatu jechaadha. Nuyi dursine isinitti himne akka waldaa farra seesee dila addunyaatti jechaadha. Kanaaf waa'ee dhaaseetiitiif yookaan waa'ee seetii bitee oppiidoon hundumtuu boolla tokkotti galtee hoogganaa oppiidoo kaabinee gandaatii kaatee amma federaalaatti amma biyyitti kan jirtu yoo abiddatti qabate deemtaa keenya miti nuuf jechaadha. Ajandaas nu ta'uus hin danda'u. Garuu maanni dhalootuma girrootu baay'ata beektaa yeroo ammaa kana iddoo hundumaa keessa sabaa'oo deeggartoota baa'oo boo keessallee girrisatu baay'ata. Inni sababa suuraa marroo wajjin inni kee maal fayyada? Suuraa marroo wajjin ka'u miti haadhoon marroo ta'ee kaayyoo marroo deeggaruu namni dhiisu jiraachuu danda'a balaasaa ta'e jechaadha. Fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Dhugaan haalamni tokko. Oppiidoo keessatti namni mataa jabaatu namni ajandaa kennee namni oppiidoo yoo oppiidoo fakkeesse taa'ee danda'aati beekadha. Amma waa'ee ishee gaarummaa isheetii isinitti muumite. Maaliif beektaa isheen kan isheen akka taate? Kaleessa kan isheen cuubamte abaaboo keessatti cuubamte. Namni abaaboo keessatti cuubame akka tasaatti waa tokko gochuu hin danda'u. Dafee harkaan kennatu sii galeera. Yoom akkas micciiramee diinatti galellee ejjennoo isa achi keessatti kaadhimamee deeme isa baratee deeme sana cichoomina achi keessatti baratee deeme sana dhaqee achi keessa gale. Oppiidoon oppiidoo fakkaattee akka isheen chaalenjii gootu iyyuu kan gore namicha kana jechaadha. Maaliif kaleessa lafin itti cuubamee deeme iddoo qulqulluu ture. Garuu dhaqee mana diinaa keessa galeetu diinaa wajjin kan inni dibbeessitti reebaa ture jechaadha. Sheekora jechaan turre amma siif ajandaa taare kaleessoo aanolee calii calanqoo duguggaan saba keenya irratti geggeeffame siif sheekora jedhee haasaa ture. Arra siif ajandaa ta'uu qaba ture. Akka dhufu loonitti ilaalte bira kutuu sirra ture jechaadha. Garuu dhaloota ajandaaraaf uumame wanta ta'eef. Amma qaamota sadiitu wal ta'ee ajandaa Oromoodhaa babal'isaatti jira. Argaatti jirtu jechaadha. Isinii galee namni. Qaamonni kuni tokkoffaan Abaawoo Seeseedha. Abaawoo Seeseen amma yeroo ammaa kana mee Oromoo gaaffii tokkoon isin gaafadha. Qaamni ani waraana bilisummaa Oromoon beeku jedhee lallabate har'a waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaa Abaawoo jaarmiyaa waraana jaarmiyaa Abaawoo jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo biyya bakkee jedhe akkamitti ibsa baasa gareen obbo Daawit ibsaa jechaadha dhaggeeffadhaa afaanuma isaaniirraa waan isaan jedhanii fi ibsa isaan dheengadda baasanii nama ajandaa godhatee jiraafidha loogoo isaanii iyyuu geeddaree dhaafan feesbuukii korra dhaqaa laala garuu qaama akka jedhee lallabee Oromootti meetu har'a dhufee gaafa waa'ee waraana bilisummaa Oromoo haasa'u hamilee maalii qaba viidiyooma isaanii ragaa wajjin malee nama qeequ isiniin jedheera. Dhaggeeffadhaa. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kan abbootii har'a kaasee waraanni adda bilisummaa Oromoo kan abbootii gadaa fi uummata Oromootis jedhan. Adda bilisummaa Oromoo nagaa mootummaa Itoophiyaa wajjin mallatteessee dhufe nagaan kuni nu gidduu nagaan kun akka jiraatu halkanii guyyaa ni hojjeta kana waadaa seenaa. Isa kana keessatti waan nu falamsiise waraanaati isa kana immoo abbootii gadaa fi uummata Oromootti kennineerra har'aatti jalqabe. Har'aa jalqabanii itti kennaniiru har'aa eessaa fidaniitu waraanaa jira. Jaarmiyaa waraanaa biyya bakkeetii hooggantoonni isaanii warri biyya bakkee jiranii silaa uummata daasporaa kana akkuma loonii kallootti naqatanii naannessu warri xaasaa jiranii konyaa konyee jedhanii joonjessan kuni malee akka jiranii eega lallabanii keessaan qabnu har'aa kaanee jedhame. Har'a eessaa ba'ee dhufeetu waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo qabna jedhanii lallaba ture. Sirriidha waraana diinaa qabu waraana diinaa wajjin hojjetu waraana faqqadaadhaan kan hoogganamu shiftoota giddu galeessa irrattis lixa Oromiyaattis iddoo garaagaraa jiranii qabu isa kana. Isa kana miti Oromoo daasporaa kan isaan ittiin hojjetan kunoo ibsa jaarmiyaa keenya jedhanii baasu jecha jaarmiyaa waraana bilisummaa Oromoo maqaa waraana bilisummaa Oromootiin hin qabuura. Kaayyoon asirratti ganame beekadhu. Kana kaayyoorra jiru karaa nagaanis karaa maaliinis abbaan karaa barbaade hin ta'u. Inni karaa barbaadeedhaan joonjeera Oromoon hingaa. Amma karaa barbaade miti. Karaan tokko itti tafee jira. Ilaalameera wanta ta'eef. Wanta Oromoon hin yaadin tokko hin jiru. Isa kana waan Oromoo ittiin joonjessinu tokko hin qabnu jechaadha. Kanaaf eega waraanaan qabaanne ajandaan eessaa beetarra maqaa waraana bilisummaa Oromootiin jaarmiyaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii daasporaa keessatti wal bixxilanii ibsa baasuun maaliif barbaachise? Maaliif uummaticha burjaajessuudhaaf. Waraana keessaa warra funni jettu kana jechaadha. Koffee abbaa manaa haadha manaa gabuu bishitee ollaa nyaachistii jedhan. Rasi deebi'u koffeen abbaa manaa haadha manaa gabuu bishitee ollaa nyaachisti.
Warra akkasii achi keessa mul'atu na argi warra jettee ajandaa uumaa jirtu warra gara diinaa ta'uuf warra galuu barbaaddu jarroota kana tuqaa keessaa kun waraanni wajjin hin jiru hoogganni kun hooggana kanaa wajjin hin jiru jedhanii burjaajii kaasaa jechaadha. Inni lammataa diinni qabsoo bilisummaa Oromoo yeroo ammaa hojjechaa jiru meeshaa Jawaar Mohaammed kan ta'e OMN dha. OMN nama maal jedhee fidee dhufe. Oromoo ishee kana sirriitti na dhaggeeffadha. Dhimma Biraanuu Juulaa wajjin wal qabateetu kaase. Biraanuu Juulaa yeroo darbe waan inni dubbate dhageessaniitu. Isas isin dhageessisa. Haala Itoophiyaan keessa jirtu maal akka fakkaatu dubbatee ture. Har'a bifa haaraa fakkeessanii kutanii fidanii afaan Oromootti kanii faanaa irratti ibsa akkasii kennee jedhanii dubbatan. Garuu ijoo dubbii achi keessa jirti isiniin balballoomsa. Garuu maal barbaadaniiti? Waraana bilisummaa Oromoo irratti dhiibbaa uumuudhaaf kun hundumtu kan inni godhamaa jiru. Taatee nama godhamaa jiru kun hundi isaa waraana bilisummaa Oromoo kan akkamitti burjaajessinaa qalbii uummata kanaa akkamitti waraana kanarraa akkamitti kaasnaadha. Kan isaan itti deemaa jiranii jechaadha. Isa kanaaf immoo Biraanuu Juulaa maal jedhee ture gaafa sana? Haalli Itoophiyaa nama keessa jirtu maal fakkaatti? Afaanuma isaarraan isin dhageessisa. ያለንበት ሁኔታ አሁን ያለንበት ሁኔታ ወይ ሰብረንና አሸንፈን ወደ ብልጽግናና ወደ ታላቅ አገር ግንባታ የምንሸጋገርበት ወይም ደግሞ ጠላቶቻችን እንዳቀዱልን እርስ በራሳችን ተባልተን የምንበታተንበት ምዕራፍ ላይ እንዳለን የኢትዮጵያ ሕዝብ ማወቅ አለበት። Biraanuu Juulaa gaa warra afaanii kanan dhageenye afaanuma amman beeku isiniin hiikaa jechaadha. Wanti inni jedhee haalli amma Itoophiyaan keessa jirtu jedhe. Yookaan nuti moonee gara badhaadhinaatti ce'uu yookaan akkuma diinonni keenya nu hawwan wal nyaannee bittinnaa'uudha kan nu eeggatu kan ammoo uummati Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu beekuu qabaa jedheetu dubbata afaan Amaaraatiin. Itoophiyaan maalirra akka jirtu har'a haalli Itoophiyaan keessa jirtu kana fakkaataa jedheeti kan inni dubbate afaan Amaaraatiin jechaadha. Dhugaan isaas kanuma. OMN garuu kana fooyyessanii fi fidanii maal jedhanii waraanni bilisummaa Oromoo maree kanarratti Itoophiyaan akka Itoophiyummaa furatu Itoophiyaa akka inni furate taasisaniitu barreessanii fidanii maxxansan. Qabiyyeen dubbii achi keessa jirti. Itoophiyummaa Abiyyiis miti eenyuunis miti. Itoophiyaan akka jiraattu kan barbaaddu Ameerikaadhaa fi warra lixaa kana biyyuma keessa jiraadhu kana. Itoophiyaan akka diigamtu hin barbaadan Oromoo furattee furachuu baattes. Jarri kun Itoophiyaan diigamuu waan hin barbaanneef yoo Itoophiyaan diigamte isaan rakkoo nageenya naannoo sanaatii wal qabatee dhimma baqattootaa wal qabatee yaaddoo guddaa waan qabaniif Itoophiyaa kana suphanii itti fufsiisu. Garuu gaaffii Oromoo kana moo akkamitti deebinnaadha mareen irra jiramu jechaadha. Inni amma marroo baafuura kutaa jiran kun akka namni gamaaf gamanaa bibittinneessu kana miti. Siigaleera. Isaan Itoophiyaa akkamitti bara har'aadha mul'ata warra lixaati malee mul'ata biyyi yookaan mul'ata miti. Sababa Ameerikaan akka jettee jirtuuf dirqama marroofaan kanatti walii galuu danda'u jedhee waan tilmaamuufitu akka waan dirqama mootummaan Itoophiyummaa waraana bilisummaa Oromoo irratti fi Itoophiyummaa fudhadhaa jedhee wayii fakkeesseetu inni miidiyaa sana irratti dubbate. Jarri kun immoo isa kana fidaniitu bor maaliif waraana bilisummaa itti rukutuudhaaf kunoo dhuguma itti walii galeedha. Itoophiyaa akka ijaare warra lixaati akka inni diigamus kan hin barbaanne warra lixaati eenyuun miti. Kaleessa gaafa mililikii qawwee kananii uummata keenya caccabsanis isaantu dhufee jaarrate impaayera jaarratanii jechaadha. Impaayera sana keessatti immoo faayidaa isaaniitu isaaniif eegama wanta ta'eef akkasiin diigamtu hin barbaadan. Falli Oromoo maalli jettee keessaa kan barbaadachuu siidha dhimma keeti malee isaantu barbaada. Akka biyyi sun jiraattu Ameerikaatu barbaada Awurooppaa warra lixaa kanatu barbaada. Ijoon dubbii achi keessa jirti. Garuu jarri kun haasaa Biraanuu Juulaa kanatu nutu waraana bilisummaa Oromoo fudhachiise waraana irratti dhiibbaa akkasitti uumaa jirraadha. Miti warra abbaa impaayeraatu mul'ata kana qaba. Tarii egereen Oromoo maal ta'uu danda'a? Oromiyaa harka waraana bilisummaa Oromootti dabarsanii kennuu danda'u. Filannoo biraan qabani Ameerikaan. Mul'ati isaaniitti deemaa jiranis yoo baay'ate kanuma Itoophiyaan akkuma impaayeraatti tursuu danda'u. Garuu waraana bilisummaa Oromoo irratti caasaan Oromoof Oromiyaa harka waraana bilisummaa Oromootti kennamuu danda'a. Kun akka waajjira keenya xiinxaleetti isinitti maattee jira. Garuu dhugaan lafa jiru dhugaan addunyaan beeku Itoophiyaan akka diigamtu kan hin barbaanne warra lixaati. Isa kanatu gaa dhiibbaa waraana keenya irratti geessisuudhaaf Biraanuutu faanaa irratti dubbatee jiranii afaan Oromootti kan fidaniitu katabanii gallakkisanii jechaadha. Maaliif bor gaafama waa'ee maree sadaffaa kanas kan haasa'aa jiru barii namichuma dheengaddaa waraanni bilisummaa Oromoo kun akka isaan faayidaaf hin qabsoofne akka isaan qabsoo uummata Oromoo dabarsanii hin kennine warri mormitoota Afrikaa keessaa baay'ee isaanii biyyoota mormitoota qaban loltoota qawweeraan morman qaban argineerra gaafa maallaqa argatanii gaafa aangoo